Yooyaa ashamaa akkam jirtu jaalatamoo obboloota koo har'a YouTube afaan Oromootiin tajaajila kennan beekamoo isinitti himna. Tarii YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guutee jedhu kanaaf haaraa yoo taate subscribe gochuun maatii keenya ta'uu hin dagatin. YouTuberoota Kiristiyaanaa afaan Oromoo gurguddoo ta'an kurnan akka armaan gaditti isiniif dhiyeessina. 1. Mo'aa TV YouTube channel subscribe 94.4 qaba. View waliigalaa miliyoona 18 ol qaba. Qabiyyeen chaanalii kanaa sagantaawwan TV mo'aan darban chaanalii kanaanis ni dabarsuu jechuudha. Abbummaadhaan kan to'atu luba Dr. Gammachiis Bubbaati. Namoonni subscribing goone amma gochuudhaan maatii warra mo'aa ta'a. 2. Waaqjiraa TV subscribe 91.7 qaba. View waliigalaa miliyoona 35 ol qaba. Qabiyyeen chaanalii kanaa faarfannaawwan afaan Oromoo viidiyoo kilipiidhaan hojjetaman show Waaqjiraa lallabaa Asaffaa Malkaatu darba. Abbaan YouTube kanaa dargaggeessa lallabaa fi barsiisa wangeelaa Asaffaa Malkaa Waaqjiraati. Chaanalii kana subscribe gochuu kaamu mirkaneeffadhu. 3. Egeree Miidiyaa Egeree Miidiyaan subscribe 87.8 qaba. View waliigalaa miliyoona 14 ol qaba. Qabiyyeen chaanalii kanaa faarsaawwan afaan Oromoo viidiyoo kilipiidhaan hojjetaman koomedii gaggabaabootu darba. Chaanalii kana subscribe gochuudhaan maatii warra Egeree Miidiyaa ta'i. 4. Oromoo Gospel Song YouTube afaan Oromoo haaraadha. Subscribe 10,000 ol darbeera. Faarfannaa afaan Oromoo viidiyoowwan nama jajjabeessan hedduu gadhiisaa jira. YouTube haaraa yookaan chaanalii haaraa ariitiidhaan guddachaa jirudha. Amma subscribe gochuudhaan maatii warra Oromoo Gospel Song ta'i. Yaadasaa Shirrii Official subscriberoota 28,000 ol qaba. View waliigalaa miliyoona 2 siqu qaba. Qabiyyeen chaanalii kan faarsaawwan Yaadasaa Shirriitu dhiyaata. Abbummaadhaan kan hoogganu Yaadasaa Shirrii faarfataa Yaadasaa Shirriidha. Amma subscribe gochuun dagatiin. 6. Kaffaaloo Tufaa Yaadatee subscriberoota 30,000 ol qaba. View waliigalaa miliyoona 2 siqu qaba. Qabiyyeen chaanalii kanaa barsiisa sagalee Waaqayyoo waldaa Kaffaaloo Tufaatiin gaggeeffamu show Kaffaaloo Tufaa akkasumas immoo faarsaawwan ni dhiyaatu. Abbummaatiin kan to'atu Pastor Kaffaaloo Tufaadha. Amma subscribe gochuun dagatina. 7. Araaraa TV Worldwide view waliigalaa miliyoona 5 ol qaba. Subscribein isaa hin mul'atu dhokfamee jira. Qabiyyeen chaanalii kanaa sagantaawwan TV Araaraatiin darba. Abbummaan kan to'atu waldaa Araaraa addunyaalessaa kan Raajii Masarattaayeetiin hoogganamudha. 8. Ifa Fayyinaa TV Official view waliigalaa miliyoona 3.5 siqu qaba. Subscriberoonni isaa hin mul'atanii yookiin dhokfamaniiru jechuudha. Tajaajila faarsaa karaa TV Ifa Fayyinaan darbitu asumaan darba. Subscribe gochuu hin dagatinaa. 9. Faaruu Kiristiyaan Miidiyaa subscriberoota 24,000 ol qaba. View waliigalaa miliyoona 2 siqu qaba. Qabiyyeen chaanalii kanaa faarfannaa afaan Oromoo baay'inaan live worship dabarsa. YouTube haaraa garmalee ariitiidhaan guddachaa jirudha. Amma subscribe gochuu hin dagatina. 10. Dastaan Sarmuu Official view waliigalaa miliyoona 1.5 siqu qaba. Qabiyyeen chaanalii kanaa faarfannaawwan Dastaan Sarmuu akkasumas immoo show Dastaan Sarmuu barsiisa wangeelaa Dastaan Sarmuutiin ta'u akkasumas immoo show haadha warraa Dastaan Sarmuu tiin gaggeeffamu Siinqee kan jedhamu. YouTube kanaa subscribe yoo hin goone ta'e amma gochuudhaan maatii isaanii ta'a. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irraa kanumaan xumurraa YouTube chaanalii kanarraati barachaa jirta yoo ta'e subscribe gochuu hin dagatini. Yoo sitti tole share gochuudhaan nu deeggarii Waaqayyo isin eebbisu nagaa Waaqayyootiin tura.